بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبان أكاول جالة الرئيسني فوديسوف ديما إسان نملامة جري لمي يروهن دول بران لبمن ولين مسجد ديمن يوم قالها جاك أباتنس ولين بهن بكون داول ملين أغان لمين الرئيني توكو أبوليس أكان أكبسة توكو قبا قربان أكبسة تكون أكبني تجابانان أبوليسة بالبلاتي صاحبان لمي يرومسن في غنيم من قربان أكبسة تودكن أتشبود فوراني حاكيمة جيسن achitti sheeka guddaa namni hundi jaalatu tokko wal argan sheeknis namni irraa dhukkubsannaan haakima kana fide saahibban lameen hanga dabareen isaanii gahuuf sheekatti dhaqanii dubbisan sheekni nama haala gaariin beekamu fuula gammachuutiin isaan simatee wajji haasawe boodarra isaan hunduu haajaa hospitaala dhufanii eega fixatanii booda saahibban lameen sheeka kophatti yaamanii dubbisan yaa sheeka har'a galgala sa'a muraasa nuuf kenni irbaata wajji nyaannee waliin buna dhuyinaa jedhaniin sheeynis osoo haasawan dheereessin affeerraa isaanii qeebale galgala yeroo sa'aan baallamaa gahu isaan hunduu hoteela tokko wal gahan eega nyaatanii quufanii booda yaa sheeka du'aa nuuf godhimee jedhaniin mee maal feetan waan barbaaddan himadhaa jedheen sheeyni inni tokko akka rabbiin ogummaa naaf kennu fedha baradhee barnootan qabu hojjedhee mallaqan qabu kanaafuu ogummaa umrii kiyya guutuu keessa jiraadhu kan ittiin hojjedhee ilmaan itti guddifadhu fedha jedheen kan lammataa immoo rakkina himate ani obboleessa akkaan jaaladhu tokkotu fayyaa dhabee wajji rakkachuu jira gurbaadheen gadda haakima geessisan baana inni waan dalagaa hin dandeenyeef maatii isaanatu horata torbaan tokko yoo xiqqoo wayyaawe torbaan lamuun ni dhukkubsata yoo haakima geessu dhukkubni keessaan mul'atu qaamni isaa fayyaa guutuu qaba jedhanii na geggeessan haakimni ani hin geessin hin jiru humaa furmaata dhabee rakkadhe jedhee rakkoo harkaa isa qabdu sheekatti himate sheeynis harka rabbitti ol qabee du'aa roobse jarri lameenis du'aa sheekaa fudhatanii sheeka mana isaatiin gahanii biraa galan torbaan tokko booda jarri lachuu waan addaa mudatan namtichi ogummaa kadhate akka malee rakkate dalagaa duraan harkaa qabus dhabee ilmaan harkatti beelawan manni isaa qullaa ta'e dalagaa barbaaduuf guyyaa guutuu olii fi gadi deemaa oolus ni dhabe saahibni isaa kunis rakkoo jabduu keessa seene obboleessi isaa akka malee dhukkubsatee isa wajji dhama'aa ture amma dura yoo dhukkubsatu waan isa dhukkubu ni himata amma garuu dhukkubni haalaan itti jabaate onneen isaa ni dhahaatti sombi isaa ni hargana inni garuu gaggabee wallaalee jira ija banatee nama laaluu hin danda'u sagalee baasee namatti dubbatus hin danda'u hospitaala geessinaan oksijiina itti hidhanii waan danda'anii yaalii godhu jiran guyyaa tokko ni milkooyta abdiin kutin gooytaa irraa gurbaan kunis dalagaa dhabee akkaan rakkate nama mallaqa irraa liqeeffatus ni dhabe isaa abdii muratee karaa irra dhaabbatu namtichi tokko itti dhufee dubbise obboleessoo maal taatee akkanatti yaadaan kutte maali rakkootu jiraa jedheen yaa obboleessa kiyya kunoo dalagaa dhabee rakkoo jabdutti jira waan maatii kiyya nyaachisu dhabee waan ta'uu wallaalee jedheen akkas taatu beenu anatu dalagaa siif kennaa garuu naaf hin taane jetteen tuffatiin jedheen maaliif ammaa madhiquun taane dalagaa tajaajila maatii kiyyaatiif ta'uu argannaan nin dalaga jedheen haya nu yaasi jedheeni waliin deeman namtichi fuudhee mana meeshaa mukaa itti hojjetan tokko geesse dalagaan kee mana kana qulqulleessuudha yoo qulqulleessitee geessite ammoo hojjettootaaf ergamta yoo isaan magaaza si gaafatan magaaza kennitaaf yoo mismaara si gaafatan mismaara kennitaaf wanti sirraa barbaadamu isaan kaddamuudha ajaja isaanii guutuu qabda jedheen gurbaanis mormii takka malee walii galee dalagaa eegale guyyoota muraasa booda saahibban lameen masjidatti wal arganii walitti maraman salaata booda haala keessa turan wal gaafatanii lameen waan irra turan waliif himan osuma jarri hulaa masjida dura dhaabbatanii haasawan sheeyni gaafa duraa du'aayii godheef sun masjida keessaa gadi ba'e isaan keessaa tokko aboon nu yaasi anamma du'aayii sheeka kanaan fedhu duraa du'aayii isaatti rakkoo tana natti fide natti fakkaata akka rabbiin obboleessa kiyya naaf fayyisu du'aayii naaf godhi jedheeni eega inni du'aayii godhee booda obboleessi kiyya koomaa keessa seene amma bakka jiru of hin beeku kuna hospitaalatti oksijiina tiisisee dhiisee biraa dhufe gahee amma du'aayii sheeka kanaan fedhu nu yaasi jedheen kunis yaada isaanii deeggare akka rabbiin ogummaa naaf kennu du'aayii naaf godhi jedheeni kunoo dalagaa duraan qabuu na dhabsiisee ergamtuu namaa ta'e nu yaasi sheeka kana jalaa du'aayii isaa dabalannee rakkoo gubbaan rakkoo ofitti hin daballu jedheeni wal qabatanii yaa'an sheeyni ammoo fageenya irraa isaan hordofaa ture wayita jarri yaatu arginaan ittachi deemee meena eegaa jedheen carraa biroo waan hin qabneef dhaabbatanii eegan dhufee nagaya gaafatee arraanaatu laaqana isin affeera tola gaafa duraanaaf ooltan deebisuu qaba yoo na diddan isinitti mufadha jedheen hayyee jedhanii wajji yaa'an hoteela gaafa duraatti deebi'anii nyaatanii dhugan achi booda sheeyni rabbiif galata galchuuf harka ol fuunaan sheeka dhiisi du'aayiin godhinii du'aayiin gaafa duraatu hin taane jedheen inni tokko sheekni ni rifate lakki an du'aayii isiniif godhuuf hin deemu rabbii kiyyaaf galata galchuuf harka ol qabe jedheen garuu isin maal taatan jedhee gaafate jarri lachuu waan mudatan itti himan
akkas taatu dubbiin gammachuudha. Du'aayin tiyya qeebalamte jechuudha jedheen. Akkamitti qeebalamte jetta sheeka? Amma waan duraan qabnuu dhabnee bar. Obboleessi kiyya du'aa fi jiruu jidduu jira. Akkamitti gammachuudha jetta jedheen. Kunis dalagaa duraan qabuu dhabee ergamtuu namaa tahee jedhee rakkoo itti jiru himeef. Dubbii teessan keessaa toltuutu natti mul'ata. Rabbiin akka nuti yaannutti osoo hin taane akka ofii fedhutti dalaga. Karoora keenyaan osoo hin taane karoora ofiitiin dalaga. Wanti nuti yaannu qiyaasa sammuu keenyaatiin daangeffama. Wanti Rabbiin dalagu ammoo ogummaa isaatiin midheeffama. Ana toltuutu naaf mul'ata. Mee nagayaan naaf turaa jedhee biraa deeme. Akkuma isheen ka'ee baheen telefoonni tokko gurbaa obboleessi irraa dhukkubsatutti bilbilame. Wayita kaasee dubbisu waan nama rifachiisu himaniif. Ammuma daddafii kootu obboleessi kee akka malee dhukkubsachuu jira jedhaniin. Jarri lameen wal qabatanii gara hospitaalaa fiigan. Wayita achi gahan doktoroonni asiif achi fiiguu jiran. Dhukkubni gurbaa kana humna keenyaa oli. Onneen isaa laaftee jirti. Waan dandeenyu hunda goonee dadhabne. Ambulaansiin qophaa'ee jira. Gara hospitaala guddaa dabarsuutti jirra. Atis isaa wajji deemi jedhaniin. Narsoonni waan barbaachisu hundaa qopheessanii gurbaa dhukkubsatu fuudhanii ambulaansii seensisanii karaa bu'an. Xiqqoo booda hospitaala guddicha magaalattii gahanii gurbaa dhukkubsatu kutaa emerjensii seensisan. Waan ajaa'ibaa yeroo isaan achi gahan ispeeshaalistii cimaa dhukkuba gurguddaa wal'aanuun beekamu tokkotu achi jira. Ispeeshaalistichi kun hospitaala kana qofan hojjetu. Biyyoota adda addaa irra deddeemaa namoota rakkoo fayyaa ol'aanaa qaban wal'aana. Rabbii walirra oolchee gurbaa dhukkubsatu kanaan walitti fide. Doktorichi muuxannoo yeroo dheeraa waan qabuuf dhukkuba gurbaa kanaa beekuun yeroo irraan fudhanne. Dhibee hospitaala hedduutti barbaadamee dhabame doktorri kun daqiiqaa muraasa keessatti irra gahe. Hoggasuma sarjarii godhee wal'aansa barbaachisu hundaa godheef. Tola Rabbii guddaatiin gurbaan dhukkubsatu kun fayyee nagaatti deebi'e. Dhukkubni torbaaniin itti deddeebi'aa isa cinqaa tures achumatti irraa dhabama ta'e. Baatiiwwan muraasa booda hojii duraan addaan kuteetti deebi'ee dirqama maatii isaa ofirratti fudhate. Obboleessi dura isa waliin rakkataa tures ba'aa maatii isaa ofirraa buusee jireenya ofiitti deebi'e. Saahibni isaa kan mana mukaa keessatti qaxarames waan ajaa'ibaa irra jira. Waggaa 2 guutuuf mana mukaa keessa hojjetaa ture. Osoma ergamtuu tahee warra ogummaa qabuuf hojjetu ogummaa mukaa kan ajaa'ibaa barate. Harki isaa haalaan bareeda. Namni hedduu diizaayina inni hojjetu filata. Haala kanaan ogeessa mukaa jabaa namni hundi filatu ta'e. Saahibni isaa mallaqa wayyaa waan qabuuf meeshaa mukaan hojjetan hunda bitee fi kophaa kee bahii hojjedhu jedheen. Akkasitti kophatti mana mukaa banatee jiruu haaraa eegale. Waggoota lamaan kana isheen gaafa duraa du'aayii godheef sun ganda saniin turre. Gara biyya biroo imalee ture. Gaafa imaltuu irraa deebi'u sheekaa fi saahibban lameen masjidatti wal argan. Eega walitti maramanii nagaya wal gaafatanii booda mee maalirra jirtan jedhee gaafate sheeyni. Yaa sheeka san booda nu gaafattaa mee amma du'aayii ta'e nu dabali jedhaniin. Gabaabinaan seenaa tanarraa wanti hubannu ati waan tokko yoo Rabbiin kadhattu Rabbiin waan ati kadhatte san kallattiin siif kennuu qofan eegin. Waan gama waan ati kadhatte san si geessu siif kennuu mala. Yoo ati obsa kadhatte rakkoo jabduu obsa si barsiistu sitti fida. Yoo ati durummaa kadhatte hiyyummaa hamtuu hojiitti si bobbaastu sirra kaayuu danda'a. Beekumsi nuti qabnu gabaabduu waan taateef akkaataan nuti itti yaannus gabaabduudha. Hojiin Rabbi ammoo akkaataa yaada sammuu keenyaatii oli. Osoo ati durummaa kadhattu waan qabdu si harkaa fuudhee beelaan si miidha. Sun ammoo akka ati sochii gootee jijjiiramtu si gargaara. Sochii kana keessaa ogummaa jabduu fi muuxannoo hojii argatta. Dhaamsa xumuraa. Yoo haqarra jiraatte, yoo waan namaa irraa fe'ide, yoo diin qabaatte, rakkoo feete keessas jiraattu waan faayidaa siif qabu keessa jirtaa abdii horadhu. Rakkoon ati amma itti jirtu tun xurree karaa milkii keetii siif ta'uu malti. Rabbii kee hin komatin. Rahmata Rabbii irraa abdii muratin. Hin komatin mee Rabbii kan kee.